Ashama ijoollee akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jirra jirtu kun qophii afoolaati ijoollee qophiin afoolaa yeroo hundumaa karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin torbeedhaan kan isiniif dhiyaatudha. Afoola keessa maaltu jira ijoollee? Hibboo, oduu durii, mammaaksa, sheekoo, oduu durii yookaan sheekoo, geerarsa, faaruuwwan adda addaa kan kana fakkaatan faatu jira. Ijoollee torbee kanas afoolli qabadhee isiniif dhiyaadhee oduu duriidha. Ijoollee oduu durii beektu? Oduu durii yoo jedhan gadi guurii jetta. Sheekoo yoo jedhan sheekoo hariiroo jechuu qabdu. Egaa ijoollee oduu duriin haala kamiin itti fayyadamna? Oduu duriin haala kamiin ergaa akka nuu dabarsu goona? Oduu durii jalqaba ni dhageeffatta. Dhageeffattee xumura isaa hanga xumura isaa dhageeffattee hiikoo isaa yookaan ergaa inni dabarsu yookaan xumurarra jira yookaan jidduurra jira. Kanaafuu sirriitti dhageeffachuudha jechuudha. Ergaan oduu durii tokko qaruutummaa, gowwummaan akka hin barbaachifne, qaruutummaan akka barbaachisu, namni tokko haxxee ta'uu akka qabu yookaan qarootee ta'uu akka qabu, gamna ta'uu akka qabu, arjaa keessa fagaate, arjaa waa kennu waan hin qabne hunda ofirraa kennee harka duwwatti hafu hin barbaachisu, arjaa jiddu galeessa, goota ta'uun akka barbaachisu, qaruutuma qabaachuun akka barbaachisu, gowwaa ta'uun akka hin barbaachifne kana qaba ergaan isaa. Yeroo hundumaa afoolli tokko afoolli oduu duriidha. Ergaa bineensotatti qabate fakkeenya uumama tokkotti qabate kan nama barsiisudha. Kana jechuudha. Mee afoola maanguddoon dhiyeessan kana hordofaati walitti deebina. Ijoollee nagaa jirtu, fayyaa jirtu, akkam jirtu, baga jiraattan. Har'aa isin wajjin afoola Oromoo isin barsiisuuf dhufe. Maqaan kiyya Abdoo Fayyisaa jedhama. Waajjira Aadaa fi Turizimii bulchiinsa magaalaa Asallaa irraayi. Egaa taphni ijoollee adda addaa jira, wanta adda addaa jira afoola Oromoo keessatti. Afoolli Oromoo akkuma beekamu waan sammuu namaa keessa jira, waan sammuu namaa keessa quqquuqa hunda maaliin dabarsina? Afoola afaan Oromootiin dabarsinaa jechuudha afoola keenya. Afoola keessatti maaltu jira? Hibboon jira, mammaaksi jira, durduriin jira, kanneen wal qabataa jechuudha. Durdurii yoo jenne waan durdurii waan asiin dura darbe waan asiin dura darbe yoo waan maatiin keenya nutti himee jedhe waan gadhee irraa uf fooyyessuudha. Fakkeenyaaf horii tisituu, jabbii tisituu, jabbiin kun lagatti baddii akka karaa kanarra oofne, riqicha kanarra akka oofne jedhee yoo warri keenya nutti hime maal taana jechuudha. Dildila isaa irraa horiin sun yoo kufee jedhe nu jalaa badaa jenne riqicha isaa irraa akka nu jalaa kufne maaliin buufna jechuudha? Malkaa saniin buufnaa jechuudha. Akkuma kana mucaa tokkotu ture. Mucaan tokko horiitis garuu maal ta'a abbaa hin ajajamu. Gaafa tokko horii kanaa riqicha kanarra oofini mucucaatteetii itti baddaa, horiin illee itti baddaa jedhaan itti oofe. Dideetuma irra oofe, horiin illee itti bade. Horiin isaanii illee achitti jalaa du'e. Gaafa kaan abboo mucaan achirran deemini akka loon kanaatitti itti baddaa jedheen. Abbatu gorsaa jira beeki. Ammallee ajaja abbaa fudhachuuti. Boodarra maal ta'e jedhe riqicha sanitti badeeti faallaa maal ta'e jechuudha. Ofiiyyuu itti du'e. Ojool du'uun qabaatu miti du'uun qabaata. Achirra deemuu qabaata deemuu qabaatu. Boodarra maal ta'e wanti mucaan hojjete sun faallaa abbaan itti himu san waan ta'eef ijoollee waan abbaan itti hime san qabachuu qabaata. Booda bishaan keessatti badee dhaban. Boodarra maal jedhe barbaadee daattuun keessa deemtee bishaan keessa deemtee barbaadee dhabde. Abbaan imala deemee ture.
yoo inni galu mucaan kee bishaanitti badee riqichaan jedhe sanitti achirraa bade achirraa bade gara bishaan yaa'a bishaanii keessa gad deemnee dhabnee maal goona haay riqichaa ol gara yaa'a bishaanii keessa ol deemaa malee garas gad hin deemu maaliif jennaani waan jedhaniin fudhatu jedheen kanaaf gara kaan ol deemanii yoo barbaadan achi keessaa fuudhan kanaaf ijoolleen yoo waan abbaan itti hime hin fudhanne bishaanillee isa nyaataa yoo du'ee jedhellee hin argamu hin badaa kanaaf ijoollee maal godhuu qabdan waan abbaan keessa isinii jedhe waan haati teessa isinii jedhe hin fudhattu moo fudhatan hin fudhattu jechuudha. isinii galeeme kan duratti waan durii wanti dhageeffannuuf maalidhaaf eeyyee tokko waan qarootuma waan darbee irraa barattaa jechuudha waan darbe dur yoo harka akeetu dur jette waan keessa darbe ammas jirtaa miti fuuldura itti deemta waan durii jetteetu uf duuba mudhifta waan ammaa hoo waan ammaa jettee mudhifta waan itti deemtoo waan fuuldura mudhiftaa jechuudha kanaaf waan dur hojjetame waan abbootiin keenya hojjetan waan dur hojjetaatiin turan san waan faayidaa qabu keessaa fudhannaa jechuudha waan faayidaa hin qabne hoo hin fudhannu jechuudha isinii galee waan gaarii walii gallaa jechuudha kanaaf wanti qarootuma beekumsa waan baay'ee isinii dabala waan durii yoo beektan waan amma hojjettu beektu waan fuulduraas karoorsitu jechuudha ifaa ijoollee waan gaarii kanaaf maal isinii jedha baay'ee galatooma waan gaarii qabdanii jechuudha. hordoftanii ijoollee sirriitti hordoftaniirtu egaa ka afoolli ergaa namaa dabarsuu hedduu qabaa jechuudha mammaaksanillee ergaa ni dabarsa akkasumas immoo himaamsanillee ergaa ni dabarsaa jechuudha tole mee oduu durii tokko isiniif haa himu immoo arramoo oduu durii tokko isiniif haa himu oduu durii gadi guurii ijoollee bara durii jedhan ilkaan arraba qaamota miiraa keenya keessaa tokko arrabaami ilkaan arrabatu wal lolee jedhama ilkaanii fi arrabni wal lolan maal irratti wal lolan nyaata sirritti alanshee akka alanfamu godhee kan gara garaatitti dabarsu anaa jedhaniiti garaadhaaf tola guddaa ka oolu anaa jedhaniiti wal lolan ilkaan ammoo lakkii ilkaantu an sirritti alanshee daakee nyaanni akka bullaa'u godhee garaaf kenna anatu irra caalatti garaa fayyadaa jira jee ammoo arrabni immoo osoo ani walitti qabee sii mijeessuu baadhee ati immoo alanshitee garaachaaf yookaanis immoo garaaf kennuu hin dandeettu kanaafuu an jiraachuun bu'aa guddaa qabaa anas si caalaa jedheen amma eenyu feennutu wal lolaa jira arrabaa fi ilkaantu nutu garaadhaaf faayidaa guddaa garaadutu fayyadee nutu anatu midhaan kenna anatu sirritti daakee kenna kun immoo anatu haala mijeessee akka achi ga'u godhee ka jedhu irratti wal lolanii jechuudha amma jaarsummaa garaatti himatan garaan dhageeffatee mee ati maal jette ilkaan maal jedhe nyaata harki fideetiniin afaan kaa'u hundasaa anatu sirritti bulleessee daakee gara kan kee ergaa kanaafuu natu arraba caala jee arrabni immoo ani ilma namaatiif haasawallee waa hundaanuu gargaaree hojiin kiyya baay'eedha akka immoo nyaanni liqinfamullee boca kennee fi mijeessee kan gadi ergu gara kan kee ka ergu ana kanaafuu na filadhu anatu caala jedheen arrabni illee garaan dhageeffateet jarana isin lachuu qixxee na fayyaddu tokkoo keessan yoo dhabe an fayyadamuu hin danda'u isin dura immoo harki jira sammuun immoo itti yaadetti nyaanni kun hin ta'a jedhee gara harkaa ajaje harki immoo fuudhee afaan hin gahe erga afaan gahe immoo tajaajilli keessan lachuu tokkoma
ati daakuu irratti ati daaktee bulleessuu irratti yoo hirmaatteyyuu yookaan damacuu cafaquu irratti yoo hirmaatteyyuu arrabni immoo mijeessee boca kennee fi inzaayimii hancufaa mijeessee akka liqinfameetiin na bira ga'u haa godhe arrabaa. Ati immoo gahee daakiinsa qabda. Isin lachuu gahee gara garaa qabdu faayidaan keessan anaaf qixuma jedheeni akkasitti araarsee jedha. Hundumtu akka ofiititti gahee qabaa ka jedhu. Akka ofiititti namuu gahee qabaa yookiinis immoo wanti martinuu bakka ofiititti uumama ofiititti gahee qabdii. Kanaafuu akka isiititti wanti sun hundinuu faayidaa mataa isaa qaba waan ta'eef wal tuffachuun wal qeequun hin ta'u ka jedhu nuu dabarsaa. Oduu durii yookaanis oduu durii afoolaa torbee kanaa kanumaan goolabna. Oduu durii torbee kanaa kanumaanan xumuraa. Torban mata duree afoolaa biraatiin hanga isinii dhiyaadhutti nagaatti jedha ijoollee. Nagaatti. Ashoo nagaatti.